Tole baga nagaan dhufte siin jecha maqaan kee eenyu jedhamta eessarraa dhufte? Baga nagaan na eegdanii nan dhufe Bishooftuurraa maqaan koo Gannat Alamuu. Gannat Alamuu jedhamta magaalaa Bishooftuurraa dhufte jechuudha. Tole ati maal si dhukkubee ture maal dhugaa bahuudhaafis amma gara waldaa ifa fayyinaa dhufte? An dhugaa bahuu nan dhufe ixiin na keessa jiraayyuu. Baay'ee na rakkisaayyuu. Iddoo bira mana kimi baay'een deeme. Furmaata arganne Addis Ababaas deemee jira. Tole ixii gaafa jettu akka dhiitootu garaa kee keessatti ba'ee ture jechuudha. Kanaaf mana qorichaa hospitaala naannoo kana jiru dhattee yaalamtee adda baasan sitti maniiru manni qorichaa. Bakka garaa kee keessa jira nan jedhanii. Dhiitootu garaa kee keessa jiraa siin jedhan. Tole. Qoricha baay'ee na kennanii. Na ciibsanis. Waan takka furmaata arganne. Furmaata arganne. Isa booddee furmaata isa dhumaa maal siin jedhan? Birishinii taatanan jedhan. Ciisinan jedhan. Dhibeen kuni gadameessa kee keessa yookaan garaa kee keessa waan jiruufi yoo opereeshinii taate malee ba'uu hin danda'u siin jedhan. Fayyitu hin duutanan jedhan. Magaalaa Bishooftuu mana qorichaa magaalaa Bishooftuu hundumaatti yaalamaa turte jechuudha. Isa booddee gara eessaatti sii barreessan Bishooftuurra? Karaa Addis Ababaatti na gara Finfinneetti riferii si godhan. Isaanillee achirraa immoo fidee as mana guddichaa kimitti. Akkan ta'u jechuudha. Ammas Finfinnee gaafa dhaqxu isaanillee akka opereeshinii taatu barreessanii akka kun si keessa jiru dhibeen kun si keessa jiru mirkaneessanii hospitaala Bishooftuu akka riferii taatuuf si deebisan. Dhumarratti akkam goote gaa? In ta'u hin jedhee waaqni wajjin jira. Naa fayyisuu waan akkumatti hin isa biran deemee as dhufe jechuudha. Isa booddee ani opereeshinii ta'uu hin qabu jetteen yoom opereeshinii tuudhaaf jettee yoom dhufte gara waldaa ifa fayyinaa? Uhudii roobii achi deemetin uhudiin dhufees. Roobii achi deemtee isaan roobii gaafa deemtu yoom opereeshinii si goona jedhan isaan sila. In ta'u jedhetinin achi bee uhudii as dhufe jechuudha. Sanbata guddaa addaa dhuftee jechuudha. Sanbata guddaa yeroo addaa dhuftu maal jedhee namni Waaqayyo maal jedhee sirratti dubbate? Namni Waaqayyo asitti dubbachaa jira yeroo fedhiin qabdan kootta gadi baasiniif hin karaa dhoonu hin jedhani. Ani waraqata qabeen dhufne bisin jedhetin bee. Bilisa baatee jirtanan jedhe. Isaanii bilisa baatee jirtaa siin jedhan. Isa booddee mana qorichaa dhattee ilaalamteetta? Mana kimi gilli deemeti ilaalame ol ilaalamu hin jiru nan jedhan. Lafuma duraan si ilaalaa turan sanatu deebisanii immoo hin jiru siin jedhani? Hin jiru nan jedhan. Waaqayyoof galanna ta'u. Mee amma gaa siin opereeshinii gooneetu dhibee si keessa jiru kana si keessaa fuuna malee akka ittiin bahuu hin danda'uudhaan. As waldaa ifa fayyinaa dhuftu namni Waaqayyo immoo jechuma ati biliisaa dhibeen kun si keessa hin jiru asirratti dubbatanii opereeshinii biraan hin jiru jechuma kanas irratti dubbatamee jechuudha. Mana yaalaa gaafa dhattu dhibeen sun si keessaa bade. Amma kan rakkatan kan dhibamantu jiru kunoo isinillee Waaqayyo jecha tokkoon bilisa si baasee jecha tokkoon si fayyise Waaqayyo akkuma kee kana kan rakkachaa jirantu jiru jechuudha. Kanaaf dhaamsa maal qabda atamma namoota miidiyaa yookaan TV fayyinaa ilaalan kanaan maal jetta atamma kunoo ofirratti argite atamma kunoo asitti opereeshiniin hin jiru lafa ciibsanii yaalan hin jiru jechuma tokkos irratti dubbatame isumaan bilisa baatee namoota rakkachaa jirantu jiru dhibee adda addaa baatanii mana isaanii kan ta'an yaalamaa kan jirantu jiru opereeshinii ta'uudhaaf yeroo qabatanii kan jirantu jiru maal jetta isaan kanaan? Nan jechuu barbaadu waaqa malee isa malee waan bira fayyaa fidin jiru koottan jedha. Okay, kan fayyisu isaadha. Isa bichaadha. Ana illee na fayyisee. Sana fayyisee. Du'aa na kaase inni. Du'aa na kaase. Siin du'a si oolche jechuudha. Siin koottan jedha. Meesti yeroo garaa kee keessatti dhibeen kun argameera jedhan maaltu sitti dhaga'ame? Yeroo opereeshinii taatedhaan maaltu sitti dhaga'ame si? Bakka na suradhe wannan duunatti fakkaate baay'een gaddee boo'ee yaa waaqa koo na laalin jedhe bakka baay'een gaddee jira. Waaqni garuu na qaqqabe. Waaqayyo si qaqqabe. Kanaaf amma yeroo Waaqayyo akkasittiin bilisa si baasee dhattee mana qorichaa dhattee gaafa laalantu bilisa siin jedhan immoo maaltu sitti dhaga'ame amma? Bakka dasneedhe. Sitti tole? Baay'ee natti tole.